لا يوم ما قالوا سيجبير أما لما كاكيتي جبون كأومالي والله العظيم خنا جالت نتي دماتي كنا سمو كان كي كمالي ناتي ولو ما قومون نماجر والقديسو قبنا تيجرو جل ما سين تبتارن اتفاقات سوران كان نيا الدنيا كون بيجي سين تور فيدم تيك توكي دو ماشين ارغسي فيدم تورتي بوست تايجرا ifin akkana ifgoote qananin akkana ifin ifgoote eenyu wajji jiraachaa jira qanani ka akkana god suuraan kun icciitii guddaa qaba suuraan kuma argitan namoonni baay'een isarratti dubbataa jiru wanta kana eenyuun post godhe maaliif wanta kana dhoksitan akkasitti maree gaafan fuudhee akkasitti qabsiisu beekama kun tuulame kana guddisa mucatti kun gaafa sin guddatte abbaan manaa siinuma argate fooxaa godhata akka badeen nuufne gibinan jeesisu akka badeen nuufne gibinan jeesisu akka obseen teenye maata beekoo yaaddoon kenan teessisu yaada faaris faaroo beenuun buudha katabaa gaaro ahaa asham yaa maata been asham yaadama boodatti deebina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashmar kafone ordoftotaaf kabajamtoota Oro Show is back. Welcome jedhamemi. Welcome. Ega haras ga video kabrati walti deebine isra video kabra qofa miti adda isini gale hallo isini qabadde dhufe isini gale gizena barteessan video kana ilaaltan maxi of godhadhaati maxi of itti fadha kan biraammoo jechuun hallon soraanni mutaa ta'a isini gale baay'ee saayinsii maal jedha beektu waggaa ke namni tokko waggaa keessa utaaloo yeroo ja'a ol qabamuu danda'a jedha isini gale isini yeroo meeqa qabamtani an waggaa keessa yeroo 12 isini gale rakkadhe kanaaf warra jedha isini gale yeroo baay'ee rakkadhe isini gale an guyyaa tokko utaaloo isin jala du'aan jira bakka isini gale warra barba jechuun qoricha sanatti ma akasini jedha akasi ega haras video kamera sini beetan jira akkuma beekamu video baarso bashaniso irratti dubbannu illee isini qabadhe dhufeetan jira isin amma xumuraatina waliin bohaaruu qofa videoon kan isaa nu jala qabbanaa'ee jira isa kana hundi keessan ol kaasuu qabdu hundi keessan like gochuudhaan channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaati 50 challenge 50 eegalee jirra kuma shandama seenuu fi nama kuma tokko wayinuu hafe dafaati subscribe tuqa hundi keessan atoo namni tokko birande darbine jechaadha kanaaf gaafa kuma shandama seen baay'ee bunni jabaateera kuma wayi jedhan finfinneedha keessattuu finfinneedha bunni kuma wayi jedhan kanaaf gaafa kuma shandama seen nama sadiif jechaadha buna babbareedaa buna jimmaa giveaway nan godha hundi keessan subscribe gochuun dagatina nama sadiif esa user ada giveaway sini goduu danda'a hundi keessan akka daganne subscribe gocha akka daganne anis qaalii kon dagaddu sini gale anis qaalii kon dagaddu giveaway nama sadiif kuma way gayeera baay'ee ani immoo babbareedaa sabuna jimmaa sini gale bontu maasho bontu dhaabdu wajjin sini gale bontu jimmaati wajjin siniif kenna akasi kanaaf subscribe godhaati dafaati subscribe godha asaasin ittiin dheeressu gara video iriyaa keessaniif illee share gochuun dagatina isini galee bontuu jimmaa yoo barbaade ergaafi isini galee داي مشرع نبي بنبي سنة داي مشرع نبي أمراتشو تاياتشو داي مشرع نبي دستاتشن أولنيا غافنا ميتشا كان جيشون قربجا مجا كان مجا قرقيرو كان atau akka barbaadan furadha gaafan argu jechaadha akkan ganaa ta'in bariyaan akka namallee ijoollee ta'e fuudhuudhaaf hin jinqama garuu akkan ijoollee ta'e reef hin bariyaan jechuun yoo ta'es rakkoon qabu waan rifeensa nam tolcheefaa godhattee jirtu se'u jedhumaatiin namoonni kaan ammoo gaafa argan suuraa waliin ka'uuf jarjaru akkasitti maree gaafan fuudhee akkasitti qabsiisu beekama kun tuulame argite rifeensi kun akkasitti yeroo qabsiifamee deemamu itti ulfaatasi
namni simmoo akka inni dheeraa ta'e hin beeku. Guyyaa tokko keessumaa waan inni irraanfanne mana yaalaa wayii nama dubbisuu dhaqee achi harka dhiqanna dhaabbanne ishee wajjin achi akkasa saaseetu umurii kanaan mucaa kanan barbaachisaa uumaneeriin naan jedhe. Mucattii kana guddisa jechuun mucattii kana guddisa. Boraatiidhum bakka jira miti birda libsiidhuma kanuma keessa galtanii raftu gaafa guddattee mucattiin kun amma heerumte jechaadha. Kanuma keessa gamataasi keessa galtanii raftu birda libsiidha fooxaadha. Akkeessi kun wallaahi ijoollummaa kana maayinni iccitiinsaa. Oduu har'aa keessaa egaa guyyaa kaleessaa suuraan Qananii Addunyaa fuula TikTokii irratti jechaadha. Isuma ergasii itti fayyadamtu irratti jechaadha. Abbaa poost godhe isin beekamu. Dichillee poost goona jedhaa jiru. Achirratti suuraan kana fakkaatu akkasitti rukutamtee fuulli isii kun dhidhii ta'ee akkasitti footoon kun bahee jira jechaadha. Official akkaawuntii isii irratti kanuma isii irratti kun akkuma argitan poost godhamee jira. Abbaa poost godhe hin beeknu. Meme viidiyoo tokko ilaallee walitti deebina. Yaa jamaa maaltu adeemaa jira? Maaltu simmoo gadi ba'utti jira? Please video kana repost share godhaati tokkoon keessan waliin gaa. Footoosin asirratti ilaaltan kun karaa obboleettii keenya karaa TikTok obboleettii keenya Qananii Addunyaa nu bidduudhaaf boqotte irratti sa'aatii muraasa dura post godhamee ture. Namoonni hedduun ishee miti isheedha waliin jechaa jiru. Namni footoo kana gadi baase eenyudha? Nuun qoratamuu qaba. Kanaan dura footoon kun maaliif dhokate? Har'a maaf gabbaye? Gidduu kana maaliif gadi ba'e? Eenyutu dhosse footoo kana kanaan dura yeroo qorannoon geggeeffamaa ture. Hamma moo maaltu gadi baase? Akkuma asirratti argitan isii miti jechuuttis waan baay'ee suuraa baay'eeti agarsiisa jechaadha asirratti. Isii miti jechuuttis shaarbii isiin asirratti uffattee jirtullee viidiyoo biraarra jira. Viidiyoo biraattiin hojjettee turte. Akkasumas masqaliin asirratti itti jiru kun atu chaanaalii biraarratti yookaan immoo namni biraa poost godhee addii kana nama shakkisiisu maaliifi yeroo kana AI'nis wanta argi babal'ateera isarratti poost godhame jedhamee yaadama. Hamma immoo TikTokiinuma ishee irratti jechaadha. Maatii ta'ee hiriyoota sii ta'ee hin beekamu wanti kun poost godhamee jira. Qoratamee irra gahamuu qaba. Namoonni tokkos yaada irratti kennaa jiru. Suuraa kana ilaala. Suuraan kun icciitii guddaa qaba. Suuraan kun guyyaa har'aa fuula TikTokii Qananii Addunyaa yookaan jaalallee artist Andu'aalam Gosaa tan ji'oota muraasa dura ajjeefamte fuula TikTokii irratti poost ta'ee jechuudha suuraan kun. Suuraan kun ajjeefamuu isii wajjin waan icciitii qabu natti fakkaata. Suuraan kun guyyaa har'aa poost ta'e. Hanga guyyaa har'aa suuraa kana poost hin godhamne maaliif ture? Suuraan kun yoo ajjeefamuu isii wajjin ka hariiroo qabu ta'e maaliif seeraaf kennuu didan yookaan poolisiif kennuu didan? Yoo immoo warri seeraallee isaan dhagayuu dide maaliif ummataaf ifa godhuu dhabanii hagadhaa suuraa kana qabatanii turanii fuula TikTokii irratti poosti godhanii ummata garaa guban? Tokkoffaan amma wanni jechuu barbaada. Namni suuraa kana poosti godhee fi namni TikTokii isii yookaan bilbila isii harkaa qabu itti gaafatamuu qaba. Namni sun seeraan barbaadamee itti gaafatamuu danda'uu qaba. Qoratamuu danda'uu qaba namni sun jechuudha. Namni sun suuraa kana eessaa akka fide itti gaafatamuu qaba. Icciitii suuraa kanaa immoo seeraaf dabarsee kennuu danda'uu qaba. Yoo warri seeraa isaa dhaga'uu dhabe yookaan nama san dhaga'uu dhabe ummataaf baanii ibsa godhuu danda'uu qabanii jechuudha. Aniin kanin jedhee amanu namni seera cabse tokko yakka dalage tokko seeraaf itti gaafatamuu lubbuu namaa guddoo sanii miti. Lubbuu namaa qaalii sanii miti. Namni seera cabse kamuu seeraaf itti gaafatamuu danda'uu qaba jedhee namoota amanan keessaa an nama tokko jechuudha. Akkuma kanaan dura gaafa artist Andu'aalam Gosaa hidhame iyyaa turre har'allee gaafa dhugaan isii argame bakka isiin dhugaan isii argame dhugaan isii awwaalamuuf deeme irratti ani nama dhaabatee dura sagalee ta'uuf keessaa nama tokko. Amma kanin ummata jechuu barbaadu. Suuraan kun eessaa akka dhufe akka dhiibbaa godhanii nama suuraa san poosti godhe gaafatamiini icciitii suuraa sanii baasanii ummataaf seeraaf kennuu danda'uu qabanii jedheen amana. Kanaafuu ummanni amma wanni godhuu qabu dhiibbaa gootanii nama suuraa san poosti godhe irratti dhiibbaa gootanii akka icciitii kana baasee seeraaf ummataaf illee ibsu godhuu dirqama hunda keenyaati waan ta'eef sagalee haa taanu namni hundinuu suuraa san irratti haa dalagu
TikTokiin irratti poosti ta'e immoo TikTokii micayyoo ajjeefamte yookaan qananii addunyaati dhugaan isii maatii isiitiifis isiifis bahuu qaba. Kanaafuu dhiiga namaa rabbi lafan gatu hundi keessanuu waan kanarraa dubbachuu qabdan viidiyoo kana immoo like share godha. Egaa akkuma asirratti dhageessan sirrii jedhee aan akkanatti fakkaatu wanti kuni kan bilbila of hirkaa qabu yookaan maatiisii yookaan hiriyaasii ta'uu danda'a. Kanaan wal qabatee wanta kana kan post godhe immoo abbichis beekamee dhugaan jiru bahuu qaba jechaadha. Akkuma gaafa Andu'aalam Gosaa hiikamu abbaan Qananii Addunyaa maal jedhanii ilmi koo yeroo lammataaf duute jechuudhaan fuula miidiyaa irratti ibsatanii jiru. Kanaan wal qabatee yoo iccitiin garaa baay'ee wanta kana osoo hin dhoksin haqni mucaa kanaa bahuu qaban jedha akka yaadaatti jechaadha. Hedduu tokko garaa nama nyaata. Kanammoo akkamitti akkasitti fuula TikTokii irratti akkam post godhame hedduu tokko nama dhibaa. Dhugaa mucaa kana rabbi hin balleessini. Dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedha Oromoon. Dhugaa si rabbi nuuf baasu. Ammas nama makii jibbu baay'ataa jira. Maa inni makiitti duudha bantanii moo kunoo gurbaanii kun dhufee makii an akka keetii namni si jibbu hin jiru jedhaani. Kaleessas mucaan tokko akkas jettee maa inni viidiyoon kaleessa post godhe irratti iyyuu anuu nan jibbaanii anuu mucattiin kun natti hin toltu. Baay'ee isuma haqqee dubbachuu taanaan makiin xiqqoo of tuulummaa wayii qabdi. Of tuulummaa wayii qabdi jechuun namni tokko erga nama ta'e akkuma namaatti of gadi qabee jiraachuu qaba. Isin bakka waanuma namarraa adda taate wayii of goote tokko haasaasii irrattis ta'ee viidiyoo kabiraa irrattis ta'ee baay'ee sirbitanii waan argeettaniif ammastanii malee waan Oromoodha waan addaa wayii gootan hin qabdanu. Inni biyya ormaa ta'anii dubbatanis soba baay'ee wantariin yoo dhugaan qabsaa'u ta'e biyya keessa galanii qabsaa'uudha. Kana irratti immoo makiidhaan galanii akkan si jibbu waan arge jedhanii jiru. An akka mataa kootitti gorsa siidhaaf qabu fakkeenyaaf an nama yoo miidiyaa kana irratti subscribe miliyoona 10 qabaadhu iyyuu jechaadha namaaf of gadi qabee maaliif bornan du'a. Anis nama bornan du'a akkuma nama biyyoonnatti deebifama jechaadha. Kanaaf akkuma namaatiin of ilaaluu qaba bareedus dhiisus fokkisuus jechaadha. Nama tokko tuffachuun qabu. Kanaaf duras makiin viidiyoo baay'ee irratti akkan argetti ana wajjin galtee live irra dubbachuu keetiiyyuu boonuu qabda waan argee jettu addii kana jechaadha. Of akka nama olitti ilaalti jechaadha. Xiqqoo gara kanaan na dabbartiyan baay'ee isuma dhugaa wallahi gara kanaan na dabbarti. Na ammas kunoo ijoolleen galanii akka kee namni jibbuun jiru waan argeedhaa jiru. Karasi jaaladhaa yoo magaru si jibbeera mala qabu malee. Wallahi lazim kana jaalatu natti heddummaatee qannasamuu kan kee akka malee naati demo haadasii kan nuti bofajjeesta. Wallahi ቁም ነገር ከመልጋ በጣም ያስጅብ wallahi. በጣም ነው የማመሰግነው እኔ ወንድም በጣም ነው የምታጋሽ። ነጂቡ ሄቲፍ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ ባለፈው ቫይራል አላወርድልህም ላንተ ደግሞ እሺ አንተን አወርዳለሁ እንደዚህ Ankarasi jaaladhaa yoo magaru si jibbeera mala akka keetii jibbuun qabu malee. Wallahi lazim kana jaalatu natti heddummaatee qannasamuu kan kee akka malee naati demo haadasii kan nuti bofajjeesta. Wallahi ቁም ነገር ከመልጋ በጣም ያስጅብ wallahi. በጣም ነው የማመሰግነው እኔ ወንድም በጣም ነው የምታጋሽ። ነጂቡ ሄቲፍ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ ባለፈው ቫይራል አላወርድልህም ላንተ ደግሞ እሺ አንተን አወርዳለሁ እንደዚህ አከደ እንገደ ቃልቲ እንጀቴ ቪዲዮ ረነረደለ ይደቴ ያድ ሶሪ ስረት እንደለው ሱናታቴት የመጨ ስለተመቸኝ ነው። አንተ ግን አወራ ራሱ አያምርም። እውነቴን ነው ለአገባበክም አያምርም። አክቲ ኤገልቴልኝ ነበር ይጣ አመተ እንገዳ ሰናማ ሲጅ በመናምን ተናይተ በጣም ተመችታኝ አራዳ ነሽ ልጅ ታስታወራ ራሱ ደስ ትለኛለች። እንዳንቺ መጣላው ሰው እዚህ ምድር ላይ የለም። በዛ ላይ ደግሞ አይንሽ ያስጠላል መምስተን ኦ ማይ ጉድነስ በጣም ነው የተመቸችኝ። አንተ ግን አትመቸኝም። ቪዲዮ ስራይ ነው ጀዱ ያዲን ወራበሜ ቪዲዮ ነረደለይዲ ቫይራል እና ባይተቲሚ ሶሪ ስረት ነው ጀዱ ዮ ወራብደኔ ላይ ፖስቲንግ ወይ ናይፊ ማሊን ni beetani guys mal jeena jibbeni beetani namatu euro kuma lamana kan nu dema je UK ra wantira Germany ra okay dhaggeeffadha namatu doolaara jechuun euro kuma lama jechuun doolaara dhibba kuma lamaa fi dhibba sadii na fakkaatina na kan nu deemaati TikTok kiyya password setting kana email setting kana video takarana hojjetu follow kuma kudan naguti lalame
ijeesa so giddaan dhiqate jaan sun kana jechu anaafoo maal kan ta'an jeen siif du'aayi siif goda kuma lameessan immoo annamaa fi miskiinaa fi kannaa inni Jarman taayeti kuma lameen ifiifuu amma Liiviyaa irraa achi galee bar ifiifuu waata kan qabu bar hin qabu jee ifiifuu waata kan qabu bar laraasuun caammaa meella ወይ እንትን የለውም ማለት ነው እና kuma lameen fudhatee inni miskiina kana maakiinti yemmoo akkaawuntii isaa guddistiif jecha habibi dhageeffadhu saa ammaa kanatti jechu fooloo namni maallaqaan bitachuu jira shi miileenaan bitachaa jira kuma 500 bitachaa jira Izenaan ሰራተኛ ጊዜ ሲፈቃደሞ በሌቴ ሲፈቃደው በሌሰኮ namni gista kata gize asta gowa isanitin fakkatin ha bekhaf gowa tanabar also wanu galu akka nungolle khatanuuf jiraachuudhaaf waan barbaannuuf akkuma asirratti dhageessan walii gowwaa ta'uun immoo wahuma jiru sini galee hamma mucaa kana isuma dhugumaatti yaada sa'atu harkaa fuutee jechaadha dhuguma abbaan isaa rakkachuu danda'a maatiin rakkachuu danda'a miskiina baay'ee jiraachuu danda'a gara biyyaa jechaadha si immoo miidiyaa kanarra baatee fooloo godhaanii namni kubni kudhan fooloo godhaanii atu jette gara miiliyoona tokko qabda natti fakkaata gara miiliyoona tokko qabda natti fakkaata jaruma kanaatu fooloo godhaanii jettee miidiyaa irratti ibsite jechaadha mucaan kun kuma kudhan seenuu danda'a walii galtanii jechaadha ati gowwaa taateef miti walii gowwoomuun wamuma jiru jechaadha yoo dhugaan nama akkamiisi erga jettee gaafattee waan jiru atis atu mucaa kana gargaarte kun gowwummaa miti ammallee atis ijoollummaa keessaan baaneef ijoollummaan siin taphataaran jedha an akka yaada kiyyaatti jechaadha maaliif waluma gargaaruun wamuma jiru sinii galee waluma guddisuun wamuma jiru yoo dhugaate mucaan kun maatii isaatii miti miskiina gargaaruu miti ofuma gargaaraan iyyuu waan guddaa tokko bor si galateeffachuu danda'a bor ishii takkas naa goote jechuu danda'a si galee bakka guddaati maqaa kee waamuu danda'a akkasiin jedha akka yaada kiyyaatti isinoo maal jettu egaa viidiyoon raaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deemuutti Oromoo Show isinin jaaladha isinin kabaja warri amma xumuraatti na hordoftan big love haga viidiyoo kabiraatii walitti deemuutti Oromoo Show bye bye